Aw bagana gam patan. Nafi sambisa kau, nafi sambisa kau. Bagana gam patan kau bisa dapat. Tapi umri sejuta. Ya kan? Allah. Gabate badeo. Onoga akas daawat pa kanya kali gari. Galata darartu dis maletis. Bejra. Anis bejra. Amma gabe wan bira saudat. Sanga ana torka kiyan kabe. Nuti deebisa moo? Bakkani beeyna kana booda maneedhaa dhadheetumaan ol deebisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam naga qabdanii daawwattoota kiyya qaalee fi gaggaarii. Bagee nagaa taatan alhamdulillahi rabbil alamin asin nagaan qaba kuno. Akkuma agartan kana nagaa irraan tana bakkaan jiru sunu beektanii waanin torbee kana guutuu hawwine egaa ture arragaa yaanne kiyya guutuun galma naagaa jira alhamdulillahi rabbil alamin mee guutakka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكمين غاخيزني فيا جرتني جرا خنو الحمد لله أسجى إسني فيدين جرا أن تكتي غراج غايزن أسجى إسني سوري نوجين لفو جرتن وري يادن نبري جرتن وري نورا كتشا جرتن هدو تك غلطو ما نسني جا كما خياني سايم نخينيا توفقوني سنبري جرا غاي سلام تاجنا غابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت سنين جچار دو تخينيا غا هدو تك غمن غا ري وانا سونو بي تديف نو دمبينو هدو تك يا دور غا هو كفلا دغنيم amma wallahi hedduu takka gammanne halee meettaanii intettaa Itoophiyaa kana gaaguutu dachaas faan dhiisee dhugaasila inni hedduu takka cinqamaa jiraa'u nutillee lalleen akka kiyyatti yaadumaanii maddii jira malee waalaan qaamaan isaa wajjin deemaan jiru har'a garuu hundaan alhamdulillahi bahee jira kuno hedduu takka gammannee gammachuu hangana hin jamne isinis warri yaadaanis hara kaaniin bilbilaanis asiin wajjin jirtan hedduu takka galatooma gaa du'aa umatee isanii gaafa bikkata naan hundi nu geesse waan biraatii miti. akkasi daawwattoota keenya bahuu kiyyaaf akka gammaddan numaan beeka warreen ammoo hidhamuu kiyya sitti bagayettani san isinin komadhu isinumaan galatoofadha maaliif jennaan isinis oromoodha silaa afaan namni afaan kana hin beekne beeka jalatti waan barreessu beeynaan barreessitanii beekuu keessaniifuu gartee hedduudhaan isin galatoofadha kana arrabsitanis akka feetan nagootanis obboleeyyan kiyya irraas taras boruus hordoftoota keenya gabaabdumatti kabajaa nu biraa qaban Ilallaal waan fedhe yoo naan jaanise. Kwa wanti bal'aa asirratti. Takka faarratti daawwattoota kiyya isin hundinuu baga gammadanii isin jaa. Maaliif akkaan keessa turee fi akka isin keessa turtan anaa fi isin tubbichaa beeka malee fannis wanni inni beeku tuqaana manidhaatii fi balaataa manidhaa hangam takka qabbanawaa hangam takka gartee uleen askara hangam takka mi'ooyitii bichaadha beeka malee tan nuti gartee isa duuba rakkachuu jiru kana inni quban qabu. warri gartee baga hidhame jettanis dhugaadha baga hidhame waan hidhameef sanaan isarratti illee isin hin jaa anuu bakka keessan bu'eetin isin irraa jaame baga hidhame akka lafaa kan hidhamne badii isaarratti hidhame dhugaa walitti immoo firummaa murtu an dhuguma san hin jaa baga hidhame badii isaatiif hidhame walaakin ammoo roorroon daangaa gizee dabartee xiqqishoo garaan nabade malee gaafa duraa san faa lubbuu wajji cafa ginaan jettiu alhamdulillahi rabbil alamin namni jechuudha tadufturraa tadabartirraa waa barateeti ta fuulduraatiif sirreeffata karoorfachaa deema jechuudha ta kaleerraa namni waan baranne ta boruu tilmaamachuus hin danda'u karoora isaa ka fuulduraa illee galmaan goonuu hin danda'u jechuudha maaliif namni bakka irraa ka'e hin beekne bakka deemu illee hin beeku isin galte saniif kan hundaa wanni hin dubbadheef Mahammad isaatu na dubbachiise osoo naannoo gartee miti isin kana isinii babbareedoo kan laaleetuun kuufini isinittu haasee dharaa keessanuu beeni anaa isin jechuun isin jaasuudhaaf akkanatti jirjiru jiru kana xiqqishoo milisee yaadii biraan afaan fidee saniifin hangana isin dubbadde kuni hidhamuun gartee miti badiiteeti fidhamtee walaakin ammoo kana boodatti badiin akkana akkan dhufne namni godhatu eenyure isa haare ani immoo daawwattoota kiyya qaqqaalee gaggaarii akkumaan waadaa isinii galee an takkaa waadaa namaa nyaadden beeku namni waadaa kiyya yoo nyaata illee gartee miti afoo itulillaahi isinii godhateef hin jiraan ka gartee miti na duubaa naamata illee isiniin godhaafan gizeen gartee miti achi garagalee yaa rabbi an ka naamatees kawaan kee nyaates hundaa'u kawaan kee na jalaa nyaata illee gartee miti sadaqaa kana galaatee sadaqumaan jechaa deeman kanaan rabsallee afoo itu isin jeetiin jira kan hin beeku kan hin beekne jeetumaan akkasii fidha takkaa ربي غير راح ردي ربي غير راح ما ربي بيهم الحمد لله رب العالمين إذا قروا حدودا كنا ركزيه غيروا نادوك منا جوزني والله ربي غيرتيم بويا بوله تكاي جورا ما كي يبوسين بيه ولكن أمو إذا كمله
yeroo isa dhukkubee gartee mana himaa mana hidhaa san keessatti akkana naan jee natti himatu askarri moo dawaa hin naqnin naan jee sani hedduu takka akka malee qalbii na cabtee turte. Santuutu mimmaan kiyya na boochise. Dhiirti gartee mimmaan dhiiraa dhiiga jaan ni beeytanii. Wanni fooyyeen naan boochistu an dhugaa dubbachuudhaaf walaakin ammoo roorroo inni keessa jiruu fi hidhaan qoraasuma dhiiraatti hidhamee taa'uun nama naarsitu achi keessatti waan isarra deemu jiru santuutu akka malee na rifachiisee akka malee na gaddisiise. Mimmaan kiyya dila sanillee wanni narraa yaase roorruma dila isarra deemsan argeeti malee maaliif hidhamaan isaa akkanaa jettee nallee rifachiisne. Saniifuu kanaan boodatti fuula keessan duratti Maammadis nama jiru Toofiqoonis nama jiru waan akkanaa keessatti isaan hundaa'u yooniin kan hin argu ta'e dachaas maaliif gaafa san akkas nun godhanii maaliif waan kana nun godhanii hin dhaga'an xiyyeet akkuma dhaammadde baabaa kiyya. Daawwattoota keenya guyyaa gammachuuti. Kana wanni dhaammaddeef jalqaba irratti akka dhufeen dubbiin tun akka keessa bultuufi. Akka keessa bultuufi. Aywa. Bodargana baadha. Ani jechuun amma jalqabumaan nama dhaammaddan. Tijjee gartee miti dubbiin takkuma nama beekutu irraa qabata. Saniifin isin dhaammaddee kunoo manidhaa keessatti maashaallah numa silaa xiqqoo taa'e borcoo hunda baasee beeku maashaallah. Itti toltee hoo. Borcoo hunda baasee yini ber. Hayeega. Habaasee honi dhaba gojjiranii. Diimatu qeer. Diiminni kanaa achi maaltu hafate hoo. Saboo kabbanaa na balaa tarra na baabule diiminoo. Laali bee akka duraatti. La tun. Balaa taarra fuun barbaabaa fida. Osoo dubbiin kun hundi achiin gahee hin gartee miti tattaa jeesin gara deebar. Taa tilaa. Ida Toofiq ollee nu kana na jira. Namni taa hin daddabde waan ta'e isaa itti dhufa jambaa kiyya. Hin fahamtan gaa maaliin isin jaga. Tattaa gisee namni isin jiru. Taa tanarraa isin biraa Taa kana barsa jees akkasii miti. Akkasii miti boo. Ni gammachuu wani kanneen Ammaan dhageeffadhu siifin maaliiti baaba tatanaatti deebina akkasuma akkasiin na dheessiti. Tasaniyan waan dhimma kanaa uli harka kiyya gaazaan dhiqadheetiin keessaa baa'u yoo bishaan ta'e dafeen irraa kutaame gaazaatiin dhiqachaatiin itti himeetiin giraa fuunfachaatiin deema yaadachiise firraa fanis itti himaa dabarsee moo dabarsin yaadakkaatiin deema akka fuunfachaa akka gaazaatiin harka kiyya dhiqadhee keessaa. Warra inni raanfannee waraqaa dura lattamne irra wayyaa gana bokkaa argu. Asirratti hin barreessaaf. qalamni jiru. Bareeda. Gara burraa akka laaltee tuma yaadattu. Walleetti watan jira ajaa'iba. Tuba qoraan illee ulii akka geessu. Suuraa malee bira kaasamu kam. nan galchoo Suuraa baay'ee nama sadii bira keenya. Ganama irraa gidiri ol kaata laaltee tuma deemtaa dibilee Deemu. waan sabba kaakkaabtu. ulaarra galtee ulaa gama keessattis ni maxxansaa fi asittis ni maxxansaa. Maali? Hoggaa ulaa ol banee ol seenuu asirratti argaami. Dura arganeef jee waan sarbi. Hoggaa amma ganama ala deemu ulaa gisee as banu asirratti maxxansaa miti ni arga. Ahaa. Suuraa as kana bira hin jirtu ba. Bira kan qabdu saniis. Suuraa askaraati miti bira. Badii kanarraa agartee miti. Yoo ati sirreessuu baatte askarri bara ammaas yoo ati gartee amma manni laati dhuftee miti. Yoo ati badii biraa humte bari. Amma dhufee jiru oolmas deebisanii. Nama bira hin jirtu. Sabaata. Dubbiin akkaan nammaan tana gartee miti. Laaftuma tanatti kophee haattee achi gabbaatanii miti baabaa kiyya. Si galtee? Bakka meeqa dhaqee. Amma kam gootee akkam gootee. Maal jettee? Tan akkaan godhee gartee miti sanis inshaallah gartee miti bal'inaan haasofna. Amma hedduullee waa hundi wanni haasofn hedduu hafi. Tanaa gartee miti waan fuudhee san yeroo itti nufitu. Amma wanni dhaammatuma gartee kiyya kaniin itti jiru namni gaa waan takka firraa dabarsuun beekamu daawwattoota keessanillee gaariidha. Hawwatu sanatti wanni dafee dhaammaddeef waan biraati miti jiru gaara gammadeelleedha. Gammadee yoo akkanuma gammachuma tanaan gartee itti fufne dhaamsa kana walii dhaamuu irraanfanna. Fannisummaan hudhaa san keessaa gabboon irraanfata guyyaa akka duraanitti tapha keenya gartee qoblaa tapha deebine wooma gartee laasanii dhufee itti fakkaatu nama gartee dalagaa bultii dalagee ijaazaa dhufee itti fakkaatti. Saniifinan akka dachaasitti akka wallaala kiyyaattiin dhaamsa kana dhaammadheetiin jira. An kanaan booda mus laal dhiiraa gartee miti ol godhattee akka laaltu hin barbaadu. Laal jazaan durni turti taammaa harka irratti ijaan si galtee wanni ammaan tan yoo xiqqisha takka nama miite nama daftee si dhaqqabdi. Abaarsa Rudwaanii numaa yeroo takka takka gisee natti ni yaadadhaa. Abaarsa Rudwaanii jedhamu soomana kana guutuu mucaan kun hin soomanne guyyaa 3 4 bicha soomane
soomana kana guutuu inni suma baaraa be rabbi harka namaa si anaku akka harki namaa kun namaa agartemi akkas jee wallee si baaraa be jedin Rabbi na raafsee wanni baati lama taa'e. Aboodii isa kaadimmaa kan dubbatiniti akka keetiin gartee miti ati barammaas akka badii keetitiin bafiidhaa san keessaa gadi baatu bara yaamamati. Beekama. Rabbiin gartee miti ilma namaa kana waliin kabajaanii jallaa fi diriira bareedaa fi fokkotaa dheeraa fi gabaabaa jaaniti waliin kaba rabbiin waliin barbaada. Amma gartee oomanen akka keetii kun kanuma gartee waan fuulduraa malee duubaan agarre rakkoo biraa keessan yeroo namaa wajjin loluu deemtu dhaabbattee ilaalteeti akkanaas firraa ilaaltee akkattis firraa ilaaltee fuulduraaf duuba kee ilaaltee waan gootu son gootu. Maal akka ati immoo guyyuma silaa deengatti daraartuu mana tumtisanii hubari osoo sii akkasitti mee gabboo deemu obbolee gamnu gulaasitti ol seenanii bara ati asiin jirtu barbaabaa xiyyaara. Yoo rabbi si hambise manaa himaati laa dhugaa walitti manfurummaan hibbatu yoo haaliqni si hambise manaa himaati yookaan immoo baabaa xiyya lubbuun namaa biyya kanarra fashanii beektaa si keessa kaanii yoo taarifa qotan baabaa xiyya roorroo mana nama dhufte abbaa firraa dhorkata kaabaa hayi dhugaa walitti manfurummaan hibbatuuti saniif kan guyyaa sanii rabbi gartee siif isaan sanillee wal bira hojjiisee ammallee deebisee hidhaa kana keessa illee gartee rabbiin kaariqni si laaffisee hidhaa kana keessaa gadi si baase ati moolii shukrii galanii kan rabbiiti ilmaan oromoo kan addunyaa mararra jiru galateeffadhu bakka jiran irraa gartee miti rabbii isaaniitti si booniiti xiqqaa guddan jenne dhiiraa darda dhiiraa dubaran jenne gartee miti bakka jiran harka isaanii si ol qabaniiti rabbii isaanii gala gartee miti rabbii laaftu sana furmaatisee miti si galtee namni hidhaa yaman kanatti hidhame hidhamee beek hidhaa biyya kanaa jabeenya hidhaa biyya kanaa hammeenyi hidhaa biyya kanaatis manni hidhaa badaanis asuma jira walaakin ammoo akkana lafaa kaanis hin tuqan lafaa kaanii osoo ati karaa kanarra deemaa oolte namni maqaa si kaasu hin jiru fooyyattis hin qaban gaafa si qaban ammoo harkaa boon kee jabaa jaddu an laaftu tanatti kan rabbiin naa laaffise nama beekuni ijoollee oromoo beekuni warroota akka isa hojjetan hunda beekuni kanaan haaliqni gartee miti dafee gartee du'aayii ummata xiyyaa bal'aatiin wal qabsiisee rabbiin akka na fure malee laaftutti gartee miti yoo masgeenya salphatti gartee mi yoo masgeenya salphatti baabaa xiyya salphatti asin geenye inni maal qaba inni har'a gartee mana isaatti galee kana qalbii takkaan akka taa'uni ni beeka itti inni waan kasi dabar ni beeka. Naaf himtama waan irra geenye jechuun waan irra dabartan hangaanidha yeroo naaf himtama. Tasanii gartee mi amma wuli ani tasanii waan jiraa hundaa'u ni agartaates addunyaan ni agarta waa hundaa'u waan gartee dabarsin hundaa'u waan dhokotaati miti waan dirree jiru hedduu jira sanirraa kan ka'e walaakin ammoo ati waan san hundinuu barnoota siitoo qabdeeti laa gaafa atiidhaa jirtu kana eenyus yaadu jiraa fi eenyus yaadu jira ati kana hundarraa barnootuma fudhatteetuma gartee miti bira kutu qabda malee kanan laala hojii teessan hunda kana barnoota irraa fudhatteetuma bira kutta malee wanni gad deebitee ammaas yaa'ii biraa nutti humtuuf hin jirtu maaliif yaa'ii taanuu dadhabnee ajara keenya. Nuti hanga dandeenyu tammatti dhugaatti himtaa garuu hararra wayyaa isaa beeka. Egaa kaappaarra beeku butaa garee. Yoo isaatti irra wayyaa egaa san isaa beekan egaa isaa beekaa barnooti. Yoo mallee mana daasii turaa wayyaa jees kan isaa beeka qaree san. Barga namaa si keessa dandeenya. Wayyaa soba. Inni nama taa'u tokko dhagee dhagee. Tokkaani ni jira abbilee tumee daasi. Teefino, ante via cambia tanto per venire. During gaman badia jiru arke malee. Baru sanu, ama didam tura. Sanis baru wani. Baru sanu jirtu orang megi jiru nong tu deh. Gitu ya. Asgutu kaba kita pakai tiren tiren kita tapi kaba pakai jirat cukup tiren. Ya, ini bitana ka adika ka turis di dawar ta beriti. Nanti mana dah? Orang korat tiba di sini rakor aja ente. Kadaran deh tuh malah di sini. Tapi kau kan jadi kesini tahu tu tak ya? Tapi itu kan ada ida kerja tu leh kata ramani tu tani dia bilang kita cinta tani ti. Aku mau jadi aja ni tahu. Mali buka pasti apa tak kerjaan tu terus jadi sendiri sendiri. Ini mana tadi lah? Wallahi itu. Ega. Kadaran deh tu dia. Nama baru baru. Dan dulu kita kerja punya kita nonton mana. Khana kau apa itu? Ati wa mana dah itu. Tak kat tuhan atau kau finjiri tak kana kana roti indan deh so. Wallahi. Lor kar. Ada macam bengo ni mana tu sekarang di situ kilo. Sila haris ni kerja wardiam mana dah sini cari. Dari di mana kado? Gidara kakak ni rakor ni macam tu. Egaran lagi. Ati orang tim beres ni jualin di gitu tuhan ati kaci kaci ti. Wah, orang mereka beres aja lah. Gura kaya za kaya mukhafa mandi.
ati jechuun baraati gartee akkuma haaliqaa rabbuma haaliqaatu si laaffise malee tasaa silaa daawwattoota keenya manni ilaalachi jalaati. Dhalaatu mee qabsiisanii viidiyoo wajjin geessan sanuu. Viidiyoo wajjin geessan yooma hawaasa keessatti hidhanii miti ni maxxansa. Amma Oromoon jirti gibbisan keessatti. Kitaan qab ati ubbara baabaa kiyya siin jee barati. Angol faan kan akka yeranii bisa gadi hammaman qabne sanii abishaan hin qabne buli. Kuni bari sitti qaataan siin jee bara. Way mana uwwaatti sidhan yemmuu dura owwa kanan silaa mana uwwaatti sidhan guyyaa irraa hin dhagagartee miti xiyyaadhaa bu'aaf balee jiran gisee nyaata siiftu isaafis jimaa isaa bitee dingeessu jiran. Sana daawwattoota keenya ilma namaa itti himan malee ittiin hidhan jaanii hangara kiyyaan itti himeetiin jira. Isinilleen dawwalaa fi Mahammad narraa itti himaa narraa gorsaa dhugaa jirtu itti himaa dhugaan ni qal'atti malee kittuu kilmaa dubbiiti ana sirratti hin dhaabbaddaa halkan gaarii naa bulaan isin jaa.